Sin dhaamsa dhaameef hoggana keenya guddaa akka saba haaraatti Jawaar Mohaammed saniif. Awwanni jechuu barbaadu waan hin ta'in hin narratte. Awwaan kana akka taphaatti lafaa kaasee dubbiin tun kaatee bakka guddoo geesse. Namni akkuma jirutti Oromoo hin jaallatu. Awwani gubannee bara. Viidiyoo takka waraabeetiin gartee sababa namni Oromoo irraa ichi buqaanee saba tokko saba mataa keenya uummanee hojii jiraannee jennaan viidiyoon sa'aatii damee burga'ee namni kumni kudha lama godhee namni kumni beeka sheer godhe karaa tiktookii kanaanis nama kumaa fi sa'aatii damee burga'ee nama kumaa fi namni 200 sheer godhe gala. Deebi'eetii wanni kun uummata kanaa taatee waan jiru irra dhaabbadhee keeshaa ruuzaa keeshaa gartee midhaan gaalaa keessaa naqu kana walitti hodhadhodhee alaabaa saba uummata Oromoo irraa ichi buqqee ichi foxoqee jee miidiyaa irra sheer godhe. Sa'aatii damee burgeessanis akkasuma wal jalaa sheer godhan. Wanni kun lafa harkatti jeetiin guyyaa kaanis itti deebi'e. Maallaqa tokkoon bite mas. Kalee jechuun isaaniis hin dhaabbanne akkasuma wal jalaa sheer godhan. Amma waan fiifu waan hin yaadiin hin irratti ta'ee bakka ani kun ammas beekumsaas diras hin qabu. Rakkoo haadha baatu osoo hin baratin biyyaa xiqqeenyaan na baasee biyyaan baatan keessatti bakka barnoota illee osoo hin fadhuu xiqqeenyaan akka malee barnoota jaaladhaan hedduullee barannee kutaa 8 bichaan baradhee biyyaa ba'ee nama akka malee barnoota jaalatu takka bakka barnoota sadarkaa keessaan baa ture taatuma ammaas waa dhabni kun gartee na dura dhufee barnoota kanarraa na shaakalee waa dhabaan rakkoo haadha baatiin biyyaa ba'ee biyya tana dhufee. Amma egaa waan kana asirratti hojjetanii fidee akka malee dubbiin tiituun fudhatama hawaasa Oromoo kana biratti hawaasa Moroonoo kana biratti fudhatama harkattee ani kun beekumsa qabu akka maataan jiru dhagaame ammas warri miidiyaa akka jirutti mootummaa keenya jaanii pirezidaantii keenya carraaqataa baadiyyaa jaanii feesbuukaa fi tiiktookiin suuraan tiyya ol da'u alaabaan bocetanaa fi suuraa tiyyaa miidiyaa kanarra guuti. Bakka namni dhagaamee ani kun beekumsaa hedduun barannee yaaboo mee maalaa ta'u namni dafeet makuno sabni uummanni Moroonoo uummanni qulqulluun kun mootummaa na godhate an beekumsaas diras itti qabu akka maa ta'u waan hin jiru eebifuun dhagaamee jira beektaa ammaan tana ka'a. Rakkoo haadha baatu osoo hin baratin biyya baasee akka carraaqataa kiyyaa nama keenya laala akka tokko mootummaa biyya Itoophiyaa bulchu sanirraa nama gaafa sanitti irratti nama baratatee har'a nama mootummaa ta'ee biyya bulchuu danda'u yaadachuu inni mirkaana keessa jira gammachuu addaa itti dhagame hawaasa gammachuu addaa itti dhagame carraaqata gammachuu fi gaddaan na wal keessatti amma fakkeenyaaf amma dhageeffatu carraaqata mootummaa keenya carraaqata naan jaa anaa taatu beekumsatti hin qabu dilas hin baranne rakkoo waa dhabaa biyya na baase osoo hin barnoota jeetu murni akkasin wal keessatti taateetiin mootummaa kana ta'uu hin danda'u jechuudha. Waan barbaadu na Asumaan nuti duraan keessa turre saboonnummaan amma lafarra jiran hundiyyuu warri kalaqa duraan qubee kalaqan kalaqa alaabaa kalaqan yookaan kalaqa wooma hundaa kalaqan jalqaba baratanii osoo hin taane uumama isaanii osoo mana barumsaa tokko hin seeniin jalqaba amma fakkeenyaaf sabni nuti keessa dhufne saba Oromooti sabni nuti keessa dhufne kuni jalqaba gaafa qubee Mahammad Rashaad gartee sheekonni keenya sanii qubee kanan fidiin duratti tokkoon Oromoo yookaan sabni garagaraa hundi isaa namni qubee beeku hin jiru. Erga isaan rabbiin uume qubee nu barreessanii qubee sanarra barreessaa jiran. Arrammoo atis barattus barachuu baattus wanti sirraa barbaachisu asirraa achitti gartee barnoonis gaafa gartee qubee mataa keetii hundeeffatu. Akkuma alaabaa hundeeffatu akkuma saba guddaa hundeeffatu amma hundaa'aa saba hundaati. Kanaaf gaafa gartee saba qubee hundeeffatte waan hundeeffatte bulchummaatti buuftee barachuu dandeessa. Haile Sillaasee moo maalii jaansan iyyuu jalqaba osoo akkana farramuun taane qubaan mallatteessaa ture waan ta'eef qubaan kan inni farramaa ture akkanatti barachuu dhabuurraa hankee qubaan farramaa ture atis kana sodaatini kanaaniif duban deebini hamilee waan akkanaa isnis hin dubbatini waan akkana hamilee sin dhagaamini gammachuu fi tattaaffiin ati godhaa jirtus hedduu bareeda hedduu nama nu dinqisiise nuti akka miseensa keetitti hedduu si jaalannaaf akkasi qabanyu uummanni gaa namni dillees jiru kunis gaafii qabuu fi sabboonaan gaafii kana si dhiyeessuun duratti sabboonaa Dhugaaqeetii ani barnoota bardullee bardee osoo hin taane garuu dandeettii uumamaa sammuun tiyya dandeettii uumamaa ni qabdi.
barnoota kiyya karatti Carraaqataa kiyya dhageeffatu asirratti ilaa waan ammaa dubbatte kanarratti gammachuu daangaa hin qabne nu hundatti dhagahame dhageeffadhu. Ummata guutamee boqoqee karaa yaa'u wallaalee hawaasni keenya amma keessaa baqanne kuni maqaalee yaamuu sodaanne wallaahi. Hawaasni keenya kamma keessaa yaane kuni hedduu nama wallaalaan guutameeti beekaan dhokatee namni wallaalaan irra baawora godhatee jechuudha. Sabona dhiifamaa yeroo haasoftan saba keenya hin jeenaa dhiifamaa yeroo haasoftan saba keenya hin jeenaa. Saqa keessaa baqanne saniin saba keenya hin jeenaa haaree ammaa kana malee. Ummata bani aadam keessaa yaane san jenna. Ummata wal jibbukaa keessaa baqanne san jaa malee. Giricha keessaa dhiis hootu hoogganni kee carraaqataa baadiyyaa namicha guddaa rabbii Oromoo keessa waa kaayee yaa Moronoo keessa waa kaayee saba haaree hundeessee. Lammafaadha. Oromoon wanni wal jibbituuf wanni isiin gartee yeroo hunda rabshaa gootu qubee oon kun zeeroodha akka lakkoofsa zeerooti gartee oo kanaatu irra hedduu amma Moronoo kana keessattis oodhaatu irra hedduu. Kanaaf silaa qubee oo kana walakkaa fuutanii Moronoo kana qubee biraatti nu jijjiirtanii gaariidha. Yaada lameen kanaan qabaa galatooma ulfaadha. Muti raqaasi carraaqataa deebisatti kanni si galeera wanti siin jetti irra si adeebitu. Deebiyyee. Mee gaafi tokko faana deebi'ee. Sabaqaan qiyyaa kuma umura. Okay, gaafiin tiyya isiin takkafaadha. Ulaagaa gartee miseensonni keessan ulaagaa akkam qabaachuu qabu. Inni ijoon nan baruu fadheessa kana. Kalamadaa yaada. Carraaqataa anillee ni jira gargaaraan keessatti hayyee. Yaanni kiyya kalamadaa nuti akka Oromootti lafti nuti barre lafa magariisaa lafa gartee jiituu naannoo bishaaniiti. Osoo badoo barahaa gartee Suudiirraa karaa lafa bishaaniitti qubsumatee jechuun jijjiirtanii yaada kun yaada. Yaanni kiyya kalamaffaadhaa. Qubeen kun hin taane Oromoo keessatti illee kanaa heddummaataa wanni guddatu kun zeeroo agarsiisuudha. Nama mooraa keessatti hogguu hidhamee taa'ee sammuun isaa qafoo taati. Kanaaf keessan kunis Moronoo jaa guddata keessan kunis. Kanaaf qubee kana silaa irraa nu irriftanii jechuu hiyyaa galatooma. Tokkoffaan si galeera carraaqataa. Miseensonni gara Moronootti dhufuu barbaadan al-dureen isaanii maal ta'uu qabaa gaafi jettuudha kaka'uu jirtu. Maal qabaachuu qabanii maal qabaachuu hin qabne yookaan immoo amaloota isaan qabaachuu qabanii fi wantoota isaan qabaachuu hin qabne akkasitti deebistaa fi. Sabni keenya sabni Moronoo jedhamu kun wanni saba kaan hin adda godhu saba akka malee afshaalaati. Amantiidhaanis amantiin gartee waliin qoodu. Akka malee afshaalummaa qabanii nageenya namoota nageenya barbaadan bichaa ta'uu qabanii taatuma ammaas gartee hedduu namoota obsa qaban obsaas qabaatu qabanii namoota nama wal dhaga'uus qabanii ammallee tabiraa gaafiin biraa tami. Qubee Moronoo qubee gartee biyya gartee filanneetuma dheeyna gartee amma Oromoon namoonni gartee biyya magariisa malee duraan hin beeyne ka gartee nu dhufuu yaada qaban gartee achuma tattaanii jennaan lafa magariisa malee yoo hin feene jechuudha. Akkas jettee misee gaafii buleettee akkasumaa. Akkasuma gaafii biraa Oromoo jechi jedhu kuni baay'ataa. Nagomaan ijaa jira. Oromoo ka jedhu si kuni. Carraaqataa. Stop. خلاص نايت يقول شبكان موجود هنا أبشر نجرتا لا إله إلا الله نجرتا أبشر نجرتا warri saba Moraaniyoo taate guutuun keessan carraaqataa fooloon gootan sulteellee fooloo gootan warri saba Moraaniyoo taana jettan qoftiin fooloo godha hundi keessatti dabalama fooloo godha carraaqataaf sulteellee jechi laali dhageeffadha waa'ee saba Moronoo jedhamu kana akka hundeessinitti hundaa'ee dhufe
wanni irra dhaabbannee goone tokkummaa jaalala kadhaarraa walaba ta'uu nama dalagatu ta'uu qaba namni saba kanatti illee hirmaatu. Ammas akka bareeddu jettetti jechee warraa fayyadamu jechuun yaani maqaa sanii waluma dhufa. Amma Oromoo jechuun isiniif ammatti dhaloota keenya ammaa kanaaf haaree malee amma waa'ee takka namni hubatee jiru walumaa galatti duraan Oromoo turte Oromoon tun Oromarraa Oromiyaadhaan Oromoo dhufte jechuudha. Akkasitti haasa'e baatu bareeddu. Wannuma haasanii wal fakkaattuuf hinne malee waan sanirraa akkasitti adda fageessinee miti. Ammoo bakki jiraatanii fi bakki jiraatan eessa galu yaatanii warri jettanii waan akkanaa fayyadamaa jirtan tuni bakki jiraachuu teenyu akka tokkotti hundi namuma Oromiyaa sanirraa hojii dhufe Sumaaleenu Shaabiyaa taateetuma horiitee booddee isii lafarkachuun si lafarkachuudha. Haala sanittichi keessatti illee oduma horiinuu walitti dhiyaannee booddeen teenya bakka lafa qobannee akka jiraannu murteessineetuma eegalle waan kana. Akkasitti isin jedhamtu abbaan gaafii barbaadee hin jiraanna gaafachuu dandeessan. Gaafii xumurteef na fakkaate sultee aniyyuu gaafii dhombirti fufta tifufi dhombir tole. Daqiiqaa tokkotti anillee yaada qaba. Anillee miseensa Moroonooti. Walumaa galatti obboleessi keenya waan kana gadi fiduu isaatiif hedduu haa galatoomu jenna. Maal inni wanta kana akkuma hubannee arginee uummanni Oromoo ture kuni duraan gocha fokkataa gocha suukaneessaa waan hin taane jechaan haa ta'u gocha wanta fokkataa miidiyaa kanarratti waan saboonni biraa walirratti hin dalagne dalagaa waan turaniif uummanni waan kanarraa hadhaahee waan obboleessi keenya gadi fide kana haala gaariidhaan simataa jira jechuudha akkuma argaa jirtan kana. Dhiirarraa dhalarraa namni waan kana jibbe hin jiru. Hayyurraa haga gartee wallaalaatitti. Maal jechuudha kuni? Uummanni waan maqaa Oromummaatiin dalagamaa jiru waan gartee maqaa gandaatiin maqaa gosaatiin maqaa aanteetiin wal qoqqoodameetiin gochisu kaneessaan ilmaan Oromoo walirratti dalagaa jirtu jibbeeti. Wanni das nama jedhu alaabaan isii kun maal ibsaa itti kenname isa ta'uu ibsa. Jedduu galee daalacha biyya kan tolfame kuni dalagatee buluudha uummanni isii wal miidhuu wal zollomuu wal hatu osoo hin taane waan kana ulaagaa kana qaba jechuudha alaabaan isii alaabaa gaarii bareedduudha jechuudha. Amma sammootu iyyuu uummata Moronoo kana keessa gosaan wal qooduun hin jiru, gandaan wal qooduun hin jiru, ati achii dhuftee ati asii dhufteen hin jiru, jaalalaa fi kabajaa fi misoomaa fi wal gargaaruu fi waliif gammaduu fi waliin gammachuu qooddachuu qofa jechuudha. Kaas keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu namatti toluudha. Uummanni duruu ka gara goruu dhabee badaa Amaara taanuu, badaa Tigree taanuu, badaa Guraagee taanee jedhee himatutu bakka itti seenuu dhabee jechuudha. Uummanni amma kana dhageenyaan maal ta'e waan addaa kana ni uumannaadha. Lafa eessa galtan ka jettan manni kun bari dhiiga ofii waakkanne waan Oromummaa kanaan maqaa kanaan deemamu biyya keessaa kan wal ajjeesu Oromoodha, ka shufeera ajjeesu Oromoo, ka haadha Oromoo irraa mana gubu Oromoodha, ka biyya namaatitti wal qalu Oromoodha. Kana hifate uummanni lafaa fi lafee isaa immoo hin qabaachuu marraa. Fudhateetiniin achirratti jiraachuu danda'a jechuudha dachee Oromiyaa keessatti. Rakkoon qabu kun maaliifi waan fokkataa kana balaaleffate malee dhiigummaa ofii san hin jibbine jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni waan kana deeggartan bitaa mirgaan jabaadhaa obboleessa keenya nuu jabeessaa wanni hundinuu kan murtaa'u ammoo marii fi marabbaadhaan malee zim jedhanii akkanumatti murtaa'u waan ta'eef galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Obboleessa keenyaanis galatooma. Moraanootti si galateeffannaa galatooma ulfaadhu isin jechuu barbaada. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akka ajaa'ibaa. Galatooma ayyee waan irra mareechaa jirta waan bareedaadha ani bifa saayinsawaa ta'ee fi wanni kun seenaan dabartee addunyaarra maal fakkaatti saboonni immoo haala kamiin hundeeffamuu danda'a waan juuratti yaada kan nu barbaadetti gaafiillee isiniif hin qaba. Maaseetee qorannaa adda addaatu jira addunyaa irratti fakkeenyaaf amma saboonni bifa sadiin hundaa'uu danda'anii tokko warra Karena dhiiga lakkaawwatee saboonni dandeessa kan lamadaa warri siyaasaa maal jedha kireeta biljaan uumamu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma paartii uumnu kan amma paartii kana jennee garee walii ijaarree uumnu kanatti adeemsa keessa waan kana saba jennee yoo eegalle jechuudha. Anamma wanni asirra gaafii qabu wanni kun akka dhugaatiitti fufnaan saba tokko ta'uunsaa waan hin hafne yoo irratti dalagame. Yoonii fi immoo wanni kun itti fufee boodammaa rakkoo biraan warra akka amma jennu kanaa miti warra siyaasaa gurguddaa dhufee aboora biyyaa dhaabbadhaa jechuudha dubbiin tungise achi deemte. Wanni kun ammaas aayidiyooloojii midhaan qabatee dhufe ka hunda hammatu kan nama hunda harkisu. Maaliif nuti nageenya barbaanna jaa already nama nageenya hin qabne saba keenyaa miti ifirraa darbite jechuudha.
yoo gartee adeemsa keessa heddummaannee baay'annee warri uummatummaa kun walii gara galee malee waa furtamummaan isaa guddaadha deeggarsa illee qabaachuu danda'a jechuudha. Just like paartii nageenyaa ta'uu danda'a wanni kun. Ammas ilaalchuma keenya kana guutumattuu mariidhaa fi waa adda addaa haasa'uun alatti akkanumatti jijjiiree jechuudha. Akkamiin nageenya finnaa osoo hin jiin nageenya fideemma inni. Maaliif akkas godhee nuti warra nagayaati warri guruupii kana makatu hundi ganaa ekstiriim yookaan ilaalcha faallaa fiinxara dhaabbatan dhiisee gara giddu goleessaatti deemaa dhufaa jechuudha. Gaafii isin gaafachaa turtanis dhageetiin jira keessattuu amma ibsi alaabaa akkaataan itti wanta godhamu ganaa wanni kun haaree diingata qabne waan ta'eef hayyoonni waan kana hundeessan kun kophatti dhaqanii gabaa keessaatiin mari'atanii alaabaa kanaaf hiika sadarkaa isaa eeggatee baalaansii katee kan nama fudhachiisu kannanii fi dhufanii ibsa guyyaa irra kanuu danda'anii akkasuma faaruu barreessuu irratti ni gargaaraani yaadota barbaachisaan keessaan ni goonaa fi yoo miseensa nu gootan nuti immoo wanni kuni dhugaa godhee wanni isinii himu nama harkisuu akka danda'uu fi eessa jirraa jennee akka dhaabbannee of laallu kan godhuu danda'u jechuudha. Saba Oromoo ti wajjin walitti bu'insa barbaannu fakkeenyaaf eegama Oromoo taane amma fakkeenyaan si godhee qabi. Qabeenya kana Rabbiin saba jee gosa jee adda qoodeen uumne waan nuu kanne akka lafaatti irra jirru teenya waan keenya irra jirra nutis Oromoonis nu cinaa qabdi ollaa keenya tasaanii dheenee xiqqoo baannaan teenya xiqqoo hin qaban. Laa biyyallee hundeeffannoo jenne yaada keenyaan murteessa malee namni nu murteessu jechuudha. Dubbiin bakki deeggaramtu yaadni seerii sanaan ni deeggaramna. Isinii dheerachuun barbaadu wanni irra jirtan waan bareedaadha jabaadhaadha waliin jirra wanta kiyaa ilaalladhaa oguun dhufanii ol galchitanii yeroo marii qabdan narra sheel gootan amma bakka jabbiillee jira. Nagaadhuma kaafi. Alaabaatiin wal qabatu isin gargaaruu hin danda'a. Isin cinaan dhaabbadhaa jecha akka saba Moronootti ulfaadhu galatoomi isin jenna. Akka nu cinaa yaabbattu sabdii sirraa qabna akka saba Moronootti si jajjabeeffannaa akka fooloo deebiftaniif carraaqataa fi agartee sultaanis fooloo deebisaa fi gartee alaabaa faarsullee Moronoo iskii jennee jirra bultilee garsiisnaan baane. Akkana qubeenis akka ajaa'ibaatti akka gadi baatu nuti keenya qophii fi abdiin eeggatan jiru. Okay. Okay, carraaqataa. Yeroo takka carraan hin qaba dubbadhu caala. Gabaabs, tole. Gabaabs tu. Okay, ani wanni jechuu barbaadu warri waan kanarraa mormii qabdan hundeeffamni Moronoodhaa kun warri isiniif nuuf hin ta'u maqaan jechi afaan Oromoo jiru akka laaftutti hin dhufne alaabaan Oromoodhaa akka laaftutti hin dhufne warri yaada kanaa qabdan namni har'aan tana waan kana kalaqalleen ilmaanuma ishee Bakrii Saabalootii fi ilmaanuma ishee Mamarashaat Abduuliiti warruma duraan qubee kalaqee fi warruma duraan alaabaa kalaqe sanirraa warra burqeetiitu har'allee waan kana hundeesse. Sababni waan kana hundeessaniifis sababa dhiiga ilmaan Oromoorraa obboleeyyan wal nyaatu kana irraa saba tokkummaadhaa saba gosa hin qabne saba ganda hin qabne tahanii fottoqanii jiraachuu barbaanneeti. Kanaafuu warri yaada kana qabdan ammas nuti wanni jibbine harka Oromootiin Oromoon du'u harka Oromootiin Oromoon gosaa fi sanyiidhaan wal qoodu kanarraa kun sabni saba qoodaminsa hin qabne saba nagayaa fedhu saba obboleeyyan dhiiga obboleeyyanii dhangalaasuu hin feene saba gadda obboleessaa arkuu hin feenerraa kan mogga'eedha malee waan biraa qabaateetii miti. Har'a gocha abbootii teenyaa yookaan warra kaleessa qubee nu tolchan warra kaleessa alaabaa nu tolchan san maqaa balleessuudhaaf yookaan maqaa isaanii dhokoisuudhaaf osoo hin ta'in har'allee uummatuma saniitu waan kana hojjete jechuudha. Kun saba biraati baay'ee kun saba biraati sanii waliin qabatu. Carraadhaa kan tajaajila. Okay, gabaabsi waan dubbachuu. Gabaabsi. Jechuun waan oomishaama jirratti saba hunduu jennee just like dhiigaan waan ta'uun jiru dhiyeennee wanni maramu jiru amma kun ideoloojiidha yaada Oromummaanis yaada wanni amma dhufe kunis yaada dhiiga maramee Oromoon tun sirna adda addaa qabdi immoo guddifachaa maaltu jira waan adda addaa jira dhiigaan adda baasuu ni dandeessaa kun gaafa kaan nuggale bara kaan nuggale jennee adda baasuu ni danda'anii hin danda'u dhiigaan wanni kan namu hin jiru nuti ammaan tana Moronoon afaan barbaanne fayyadamuu dandeenya. Afaan keenya fayyadamuu jechuun danda'u. Saba Oromoo tokko afaan Oromoo fayyadamuu jira jechuun danda'u namni. Ulaagaan teenya dubbiin teeti
sababa dhanirraa dhufanii nutti hirmaachuun nu garuu ni danda'an. Ulaagaan waaqa ofii rabbii ofii sodaatu awwal shay waaqa ofii rabbii ofii sodaatu. Lammaffaa irrattiif jaalachuu. Sadaffaa irratti wal jaalachuu. Afreeffisuu irratti gartee wal kabaju, wal dhagayu, wal jala yaa'u. Bas gartee waan akkanaatiin isin hin jaa. Sababni fadhan irraa dhufanii nutti hirmaatanii nu wajjin jiraachuu ni danda'an. Amma wanni kun waan kana eega lafaa kaafne wanni kun dhugottee waan akka akkuma taphaatti lafaa kaasee wanni kun akkana ni taasisee waan taane irra dhagamna gartee irratti yaa'an. Waan inni yaadiin irratti. Viidiyoo tokko dalaganii jira jaala. Gartee hawaasa Oromoo. Hayyoota biraallee gaafadha. Ajandaa guddaan dhaginaa dhufee namni isin kadhachuu ta'a. Saniifuu ayyee dubbiillee ta'e itti fufuratan kiyya. Saboonni kun addunyaa irratti itti uumame akka biraatii miti. Amma fakkeenyaaf Oromoos haa ta'u saba biraatis haa ta'u amma fakkeenyaaf naannolee Itoophiyaa keessatti hundaa'aa jiran ni jiran. Garee tana walii qabdee dantaa wal fakkaataa warra qaban haajaa wal fakkaataa warra qaban walii qabdee bifa isaan gartee mirga isaanii itti kabachiisuu dandeessaniif dantaa siyaasaa isaanii kabachiisuu ijaartee sochoosuu dandeessa jechuudha. Bifuma saniin Moronoon har'a haasofnu kun manguddoo saboota biyya kanaa ta'uu dandeessi jechuudha. Maaliif saba hunda hammattee fakkeenya taatee itti agarsiistee wanni isiin kan barbaadu nageenya malee sabboonummaa Moronoo qabna sabboonummaa Moronoo maali wanni itti ibsamtu nageenyaan ibsamte jechuudha. Nama ajjeesuudhaan if qofa jaalachuu osoo hin ta'in Moronoon nama hin jaalattu saba hin jaalattu dhiiga hin jaalattu nageenya jaalatti Moronoon. Nageenya qabaannaan addunyaa irra jiru hundinuu keenya jechuudha. We believe just like that. Kanaafuu namni yaada kana maddisiisee by the way very brilliant smart dha. Waan kana gaatti ibsan bakka hin jiru. Dabalata Ramadaan saboonni biraatis waan kana nu gaafataa jiranii saboota sabaaf sablammoonni guutuun waan kanatti dhufaa jiran jechuudha. Waan Itoophiyummaa keessatti deemamu kana jibbanii nuti akkamitti nagaha taana ka jedhu waan kana waan bal'isaa jiraniif viidiyoo nu jala seenaa sheer godhaa akkaataa waan deeggartoonni Moronoo jechuudha. Guutumaan guututti akka biyyattiitti waan jaalatamaadha kun dhugaa sammuu waa hedduu kalaquu dandeettutu kana kalaqe dhugaa isiniin jedha. Nagayatti amannaa gandummatti namannu gosummatti namannu wal miidhutti namannu saba kamirraayyuu yoo dhufe araballee haa ta'u nagaya bakka saba kana ta'ee jiran. Hin jedhu ati eessaa dhuftee achii dhuftee hin jiru. Jaalalaa fi tokkummaa qofa. Doombir galatoom amma laal sabni Moronoo kun maal barbaadanii beektanii nuti ilmaana baluuti goota kalee ka Oromoo keenyaa miti. Nuti immoo goota gana aaree kophaa qabanne. Laala waan tokko jiru wanni nuti hubachuu qabnu nuti goota magana goonni keenya carraaqataa baadiyyaati. Nuti ilmaan carraaqataa baadiyyaati jettanii yoo deemtan irra isin wayyi. Yookaan miseensota Moronoo kana maqaa dhawadhaa. Nuti ilmaana baluuti warra kaleessa akkas godhe hin goone arra godhaa jirra kunoo. Kophaadhaan sabni keenya kopha. Saba kam saba dhukkuba gandummaa jibbu. Saba kam saba hariifa. Saba nama fannaana. Saba nama sammuu firii qabdu qofaan jaarame kun amma laala. Saba nama dhoboodhaan jaarame osoo hin taane. Goonni nuti qabnu warraa saba kana hundeesse yookaan warra ammaan tana as keessa dhufee miseensa ta'e hundi keessanuu gootaa jechuudha. Warri sammuun isaa yaaddu kan miseensa kana keessa dhufe goota inni siyaama. Nuti ilmaan nama tokkolleeti miti. Sababiin isaa waan Oromoo jaamaatii fi maqaa Oromootiin waan ta'aa gootaas ta'e waan biraatis ta'e dhageettii isaanillee hin barbaannu nillee hin dandeenyu jechuudha. Kana keessa gaafaas hin jiru. Saba Moronootti feetu Oromoo irraa kootu, Tigira irraa kootu, Amaara irraa kootu, bakka barbaaddee kootu. Sabni Moronoo saba tokkummaaf jaalalatti amanu, saba wal danda'utti amanu, saba kabajatti amanu, saba iftahummaatti amanu, saba bolola aangootis hin qabne, saba halkanii guyyaa iyyee boohee lallabee asii irraa wal arrabsutti hin haajamne jechuudha. Sigaleentiin amma mucaan tokko reefas keessaa nuti ilmaanuma maarree kakanisaa maarree maal bocee maal akkas godhe noo akkasii miti. Saba kophaati. Injiru waan nu bira waan akkas jedhamu jiru. Ulfaadhu maamee galatoomii mee carraa xiqqishoo bal'ifnee sulteedhaaf waan kana sultee jalaan kaafne reefuun tana carraaqata wajjin wanni namni waan kana ijaare yookaan waan kana bu'uura godhanii fidan tokko sulteedha. Sulteen waan kana akkamitti wajjin kaka'umsa uumtanii akkamitti waan kana gartee wal deeggartaniiti waan kana fiduu dandeessa kan jettu sultee gaafana. Sulteetillee tartiibaan akkuma carraaqata reefuu gaafiif deebiin hundeessitti tureetti. Atilleen jalarraa kaasi akkamitti waan kana kaasuu dandeessan akkamitti wal kaasuu dandeessan akkamitti wal dubbachuu dandeessan yaadni kunoo akkamitti isin wal fudhate akkamitti wal hubachuu dandeessaniiti waan kana uumtan isin jechuu barbaada tartiibaan akkuma inni reefu kaasetti waan kana kaka'umsaaf ati akka dhuunfaa keetitti carraaqataan akka dhuunfaa isaatti dubbateeta kan jiru akka dhuunfaa keetitti too maaltu si dhagameeti maal irra dhaabbattaniiti kan waan kana murteessuu dandeessanii isin jechuu barbaada sulteetti muuf jarraa hundu.
carraa sanillee siifin ibsaa. Namoota tokko tokkotu waan adda addaa fayyadamaa seenaa harka muraa harma muraa itti balleessaa jirtanii alaabaa hayyoota keenyaati irraa dhaabbachaa jirtanii qubee teenya itti taphachaa jirtanii yoo san ta'e isiniin nu duratti taphate isin warra maqaa hayyootaa qabatee itti muka hudduu wal kaa'ee odoo oftanuu qe'ee dhuftanii qe'eetti waltumaa isin hojii jiraachuu dadhabnee sababa sanirratti hirmaachuu dandeenya. Namni maqaa hayyoota keessanii qabatanii hoggaa gabbaatanii waltumtan ilmi namaa kun akkamatti waliinuu jiraataa yaada irratti bakka waan kana hundeessuu dandeenye ichirraa akka caala akka jettetti naafi mucaan kun akka nama tokkotti ganama walitti dawwalleetuma wajjin haasofnee wajjin taphannaa naa dawwalee oduma hojjaasa'u jirru aboo uumamaa dheengadda ijoolleen teenyaa fi tamma dura kaatee tan hundi osoo haasofnu yeroo hedduu sila Oromoo tanarraa bakki itti aanu jiraattee takka sila dachiin tun asiin kan nullitti jennee hojjaasaa turre yaaduma san keessa mee mucaan oduma taa'uu itti yaannee walumaan miiciyyoo wayii takkaan nu bergeera miiciyyoollee maayikii jedhamti isiillee nama seenaati seenaa keessa booda galmaa'uuf teessi nu bira jirti waliin waan odoo haasa'u jirru waan akkana godhu maqaa itti barbaannee isiin sanka dandeessu maqaa himtee nutis itti raawwannee innillee wooma isa bergeera walii qabee taa'ee hodhee fiidiyoo takka waraabe san dura fiidiyoo takkas waraabee ture xiqqoo nu biraabee fiidiyoo waraabee nu deebi'ee ichi booda waan kana irratti hirmaannee bakka ta'uu qabdi jennee walumaan hirmaachifnee ol baafne jechuu gamaa gamanaan ol baafne jechumaan ajandaa taate saniifuu warroonni ammoo yaada akkasii fayyadamaa jirtan nuti yoo jaalalatee hayyoota keenyaas alaabuma gootonni keenya tolchees ilaa irraa takkaan jibbine nuti ni jaalanna ammoo maqaa Oromoo jiru qabatanii gizaa isin gochoota adda addaa hamaa gurguddaa sila namni diinarra tungoone gizaa walirra gootanii abbummaan fedhee uni aarree aara san keessa immoo waan kana finne wanni kun wanni ibsitu akkama tokkotti jaalala tokkummaa kadhaarraa walaba ta'uu qaba namni waan kana irratti hirmaatu jaalala walii kannu qaba kabajaa waliin jiraachuu qaba nyaachisee wal obaasuu qaba waan juu qabannee namoonni tokko tokko irra hirmaatee yaaduma san hoggis yaaduma ijoolleen sun hoggis yaatuun sanuu harkaa fashallee akka ijoolleen tun irraanfattee waan kana jala gorroo amma waan irra dhufe caalaadhaa warri asirra jirulleen hundi hubachuu dandeessanii yaada ijoolleen sun torbee san keessa yaa jirtuun guyyaa 4-5 dura yaadni kun fashalamee akka nama tokkotti irraanfatanii jaalaluma duraanii sanitti haa deebi'anii kalaas ajandaa waan kana ta'ee haa dagatanii yaada ijuurra dhaabbanneeti waan kana gabbaasuu dandeenye yoo dogongora namni ijoolleen hin jiru ani wanni takka wanni ajaa'iba natte namni hundi ani wannummaan dhugatti jiraatu hundinuu akkanan seene namni kun hundinuu gara kana deebi'ee ada namni kun akkuma dogongora namni ijoolleen hin jiru ala mudgadi namu hundi kun akkuma kiyyatti ada bakka gubachaa jira waan jaalmaa takka natti mul'ate maaliif jennaan mee wanni kun namni waan kan hin deeggarree jira wanna kana hunda wanni itti deeggaruu namni waan kana deeggaruu itti eegalee dhukkuba isaan amata meeqa qabatanii kunis waan adda addaa balleessee kunis muka hudduu wal kaa'ee kunis gosaa fi gandaan asirra miidiyaa irra taa'ee wal arrabsee bakka hayyoonni keenya kana jidduu mataan nyaateeti wallahi namni keenya gurguddaan haalli kanaa qaba silaa bakkitti jiraate dachii jalatti awwaalamee jiraate hayyoonni keenya gurguddaan dachii jala yaa'ee sheekonni keenya dachii jala yaa'ee jiraachuuf haalli inni godhachuu danda'a maaliif bakkitti hin jirtu waan ta'eef nagaan asirra taa'anii tumannumaa wajji ija imimmaaniitiin miidiyaarran hojjaa jiran takkaan gamman sheekonni keenya eega keessaafuu namni biyyaa yaa'e kun dhukkuba adda addaatiin akka wal galaafatee sabaa fi gandaan gosaan wal fitee akkana wal rakkisu jira takkaan gammanne gaa waan jiru yoo namni tokko dhufee nama kana niin gorsa jeetti waan sheetichi kun gosa abaluutiif dhufee na gorsee jee dhufee mataa gad deebisee irra dhaabbachaa oola namtichummaan guddaan qafuudhee ilmaan dhaluu danda'u hajaartii qabu kun saniifuu waan kanarra dhaabbataniiti sabni keenya wallaahi mataan nyaadhamee if gollaalee karaa yaa'u dhabee hedduu rakkachaa jira namoonni dandeessanitti dabra yaanni biyya kana waan kanarra dhaabbatanii asumarratti qabxii takkaa fi lama sii dabaluu barbaade. Carraaqqataan isa akkuma nu deebisetti erga waan kanatti seenne miseensota hedduus harkannee miseensota hedduus horanneeti kan jirra kan jedhu miseensota san keessaa nutis tokko namni irra jiru kun baay'ee nama 300 waa jiru kun guutuun akka miseensa san ta'an anis abdiin qaba. Oromoon Oromoo irraa abdii kutachuu Oromoon agartee sirna wal nyaatu sirna agartee minilik warra raawwanne warra raawwachuu waan jirtu abdii murachuu keessaniif galatooma nuti akka miseensa keessanitti galatooma isin jenna. Nu jiraadha mee waan beekturraa viidiyoo ta'e takkaan harkee ture kaleessa waan jette keessa qabda
sirba tokko yookaan sagalee takka kaafteeti afaan kanaa yookaan immoo sirbichi kuni kagartee alaabaa tanaa jettee yebbatte mee waan seerraa xiqqoo nu jechuu dandeessaa waan tokkoof lama sadii afaan saniin afaan kaleessa dubbatteen afaan Moroonii yoo kana. Wanni suni wanni itti dubbachuu hin dandeenye. Kana tokko bichaan jira barreeffadeetiin qaba barreeffama na bira taa'urraa waraqaa irraa dubbisee ammatti waraqaan sunillee waan natti hin dhiyaanneef isiniif dubbisuuf sila bakka guruppiin ni jirti guruppiin carraaqqataan jaare guddee jira ichi keessa dhufanii namuu afaan sanis yoo barate na tola sun akkasuma. Alfaadhu galatoomi jechoota tokkoof lama sadii wazulaara nu buuftee gaariin turre. Yaani jechuudhaaf amma waan afaaniin na ulfaata takka walillaa kun odoo hin taanetti sila achumatti bakka hoggaan waraqaa harkadee isinii dubbisee na tola. Ulfaadhu galatoomi waan kana gaa erga jabeessitanii galmaan gahaa galmaan akka geenyus abdii guutuun sirraa qaba. Abdii guutuun ifirraas qaba. Waan kana galmaan gahuunis nurratti dirqama. Gaa'is abboon galcha. Akkuma jenne egaa carraaqqataan waan dhaamtan yookaan waan garee Moronoo kanaaf dhaamtan yoo qabaattan waan jajjabduu labsii dabarsitan waan jettan. Inga gisin inga yara kun gisin ni koy. Waan gaarii miti yaala. Chala. Okay, aye. Dhagama ni dhagama jala. Ifama way dubbiseen ture yeroo tokko way. Uummanni sagalee chaa jiran caalaa. Dhaggeeffadhu ammaan tana salaam alaikum laala ammaan tana. Waan kana waan hin ta'ini waan hin jedhine. Ani kun wallaala dhagaru dhaggeeffadhu. Sagalee ittiin jirti maal jirtu? Mi jirti wanti. Mee dura carraaqqataa osoo sitti hin dabarsine boonaa baalee kana carraa kan hinnu? Yalla yalla. Boonaa baalee muti haafadhu itti fuuf. Boonaaf sabboonaan wal dura dubbatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baga nagaan ooltanii. Kan nagaan oolche nagaan isinaaf oolchu. Ijoollee Saudi Arabiyaa duraaniin akka itti ilaalan ijoollee Saudi Arabiyaa nama hoolaa tiisu hoolaadha akkasitti ilaalan. Ijoolleen Saudi Arabiyaa hoolaa osoo hin taane waan kamuu hundeessuu akka dandeessu, waan kamuu hojjechuu akka dandeessu asirrumaan fakkeenya fudhachuu dandeessanii jechuudha. Gaala tiisan malee sammuu akka gaalaa akka hin qabne sammuu nama baratee akka qabu kun hubannoodha. Wanti amma dalagame kun waan qoosaa ta'e isinitti hin fakkaasin. Fakkeenya nuti Oromoodha. Oromoo maqaa Oromoo dhaattee Oromoon kaleessa gartee Oromummaa kanaaf harki itti murame Oromummaa kaleessa gartee abbootiin keenya Oromummaa kanaa waamee jecha ta'aatiin turte hadda Oromummaa san keessaa ubbaasanii waan silaa Oromoon fakkaanne gaafa dalagan sabni Oromoo ofiin jedhu kuni hadda ciccitanii